Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota gabayaa tuubii kun yuutuubii keessan gabayaa tuubiidha hordoftoota keenyaa nageenyi keessan badhaadha nuti nagaa jirra alhamdulillah. Egaa kun akkuma beekamu gabayaa tuubii gabayaan tuubii Itoophiyaa keessatti meeshaalee argaman gatii isaa fi iddootti argama isaa hunda yeroo yerootti simbiraan kan ga'u jechuudha. Filannoo keessan irratti hundaa'uu fi ufii kennaas meeshaalee kanneen beekuu qabdanii isin fayyadaa kan jenne bitachuu isaa kan isin rakkise bitachuu barbaadanii gatii isaa beekuun kan isin rakkise yeroo yerootti simbiraan gahaa akka turre beekamaadha jechaadha. Viidiyoolee guyyaa lamaan darbe keessatti fakkeenyaaf shakilaa fi koorniisii gatii isaa iddootti argama isaa hunda simbiraan gahaa ture. Kanarratti ol qabee gaafii hedduu keessanii kan ta'e shakilaa tokko mana tokko galchuu yoo barbaanne kaaree isaa akkamitti beekuu dandeenya? Koorniisiis galchuu barbaanne mitira isaa akkamitti beekuu dandeenya jettanii hedduun keessan na gaafataa kan turtan guyyaa har'aa viidiyoo kana qabadhee gara keessan dhufee jira jechaadha. Kanaaf namni kamuyyuu mana ijaarrachuu barbaadanii kaaree isaa beekuu kan isin rakkise akkaataan ittiin bitattan kan isin rakkise guyyaa har'aa haala salphaa ta'een deebii isaa isin biraan ga'a. Kanaaf hanga xumura qophii kennaan waliin tura. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kennaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Wantoota information asirraa argattan hiriyoota keessan biraan ga'uuf ammoo share godhaa, like godhaatiin jajjabeessa. Gabayaatu nuuf guddisa wanta kamuyyuu wal wajjin jirra. Information biyya kana keessatti beekuu qabdan kamuyyuu dhimma gabaatiin wal qabate isin biraan geenna. Har'aaf hanga xumura qophii kennaatti na wajjin turaan affeerraa kenna. Wanti hubachuu qabdani viidiyoo tokko gama keessan isin dhiyeessu yookaan immoo haala gabaa meeshaa tokko gama keessa yoo dhiyeessu information isaa guutuu wajjin isin dhiyeessa jechaadha. Namoonni tokko information isaa guutuu isaa achirraa hin hubatini lakkoofsa bilbila isaa iddootti argama isaa akkaataa itti fayyadama isaa gaafataa kan turtan jechaadha. Kanaaf hanga xumura viidiyoo kenna hordofaati information isaa guutuu isaa ni argattani irraa fayyadamtani isiniin jedha. Kanaaf hanga xumura qophii kennaatti na wajjin turaan affeerraa kenna. Akkuma dura isinii kaase koorniisii fi shakilaa guyyaa lamaan darban keessatti isinii dhiyeessee jira jechaadha. Gatii isaa isarratti namoonni hedduun shakilaa kaaree jechuun maalidha jettanii gaafii hedduu keessanii kan ta'e karaa lakkoofsa kennaatiin karaa keessaatti warroonni nu gaafataa turtani. Mana tokko keessatti kaaree jechuun fakkeenyaaf shakilaa fi koorniisii wantoota garaagaraa bolokkeetti yeroo hojjannu kan inni ittiin beekamu kaareedhaan jechaadha. Kana qofa osoo hin taane mana tokko hojjisiisuuf yookiin keessattuu warroonni bolokkeettiin hojjisiiftan feerroo fi bolokkeetti illee kan ittiin hojjisiifamu kaareedha jechaadha. Waliigalteen wanta kanneenii kaareedha. Kanaaf kaaree kana akkamitti beekuu dandeenya? Kaaree jechuun maali kan jedhu isinii dhiyeesse jechaadha. Kaaree jechuun akkuma beekamu meetira iskeerii jechaadha. Meetira tokko fi meetira tokko walitti dabalu jechaadha. Fakkeenyaaf saanduqa kana yoo ilaalaa jiraattani fakkeenya saanduqa kanarraa yoo isinii kaase saanduqni kun meetira asinis meetira hamma ta'ee qaba. Mana keenya jennee yoo fudhanne fakkeenyaaf mana keessatti yoo galchinu kaareen akkaataa lamaan laallama. Kan koorniisii ittiin galchinuu fi shakilaa kan ittiin galchinu shakilaa girgiddaa fi kan lafarraa peevimentii kan ittiin galchinu garagara jechaadha. Isaan kana meetira jechuun akkanumatti qajeela kallattimaan safaruu jechaadha. Meetira kaaree jechuun ammoo tuyyuu wanta daayimeeshinii lamaa qabu yookaan ammoo dheerina lamaa qabu. Dagalee kanaa fi dheerina hojjaa kana kan qabu jechaadha. Isa kana fakkeenya koorniisii galchuu barbaanne kun gubbaa mana keenyaa ruumii mana keenyaa yoo ta'e ruufii kanarratti garanas dheerinaa ni qaba garanas dheerinaa ni qaba. Fakkeenyaaf koorniisii saaloonii keenyarratti hagicha keenyarratti koorniisii galchuu yoo barbaanne dheerinni meetira gabaabaa kanaa fi gara dheeraa kanas jira jechaadha. Kanas safarree waliin baay'ifne yoo jenne kaaree jedhama inni akka sanatti. Fakkeenyaaf gara kana meetira 4 jennee yoo fudhanne gara kana meetira 7 jennee yoo fudhanne hagicha keenyarratti kaareen yookaan ammoo koorniisiin inni nu gaafatu 4 kanaa fi 7 kana waliin baay'ifne 24 nu dhufa. 24 kun kaaree hagicha keenyaaf koorniisii nu barbaachisu jennee akkasitti beekuu qabnaa jecha. Kanaaf garri dheerina tokko meetira 7 fudhate meetira 7 nu gaafata jennee akkasitti beekuu hin qabnu akkasitti qabachuu hin qabnu waan ta'eef gara dheeraa kanaa fi gara gabaabaa kana waliin baay'ifne beekuu dandeenya. Warroonni gaafii kana gaafattan deebiin isaa kunooti. Inni lammaffaan ammoo shakilaa lafarratti galchinuu fi girgiddaa irratti galchinu akkamitti kaareedhaan beekuu dandeenya kan jedhu. Jalqaba irratti kan lafarratti galchinu yoo laalle lafa keenya kun keessa mana keenyaa lafa yoo ta'e lafa kanarratti akkuma koorniisii irraa dheerina gara gabaabaatii fi dheerina gara dheeraattu jira. Isa kanas kun 4 ta'e kun 7 ta'e isuma waliin baay'ifne kaaree jedhama jechaadha.
garri kun afuroota garri kun torbahoota yoo waliin baay'ifne 28 yoo nu dhufe kaareen takkitti fakkeenyaaf shakila yoo binnu kaareen takkitti abbaan 40 abbaan 60 abbaan 50 ka jedhu kophaa isaatti qaba jechaadha. Kaaree takkitti fiddanii isaan baay'iftanii kaaree 28 ammoo lakkoofsaniin yoo baay'iftan argachuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf korniisii pilaastikaa kan guyyaa dheengaddaa isinii dhiyeesse kaareen takkitti birrii 115 kaareen takkitti keessi mana keenya 4-7 yoo ta'e yoo waliin baay'ifne 28 yoo nu dhufe 28 kan 115 yoo baay'ifne hamma nu gaafatu guutumaan guutuutti beekuu dandeenya haala kanaan beekuu dandeenya jechaadha. Kan girgiddaa irraa mootuyyuu akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuufi girgiddaan mana kamuyyuu roga 4 fi achi ol qaba. Roga 4 kana ka kophaa gara kanaatis kan gara kanaatis kan gara kanaatis kan gara kanaatis kophaa isaatti hojjetanii beekuu dandeettanii jechaadha. Yeroo tokko mana ijaarsa mana keessanii bira jiraachuu dhabuu dandeettanii namaa waliin isin buusuu waan danda'uuf hammi lafarratti inni fudhatuu fi girgiddaa inni fudhatu garaagaraa. Kan girgiddaa irraa dheerina gara gabaabaa kanaa fi kan kanaallee hojjetanii kan girgiddaa tokko addatti hojjetanii kan girgiddaa lammataas hojjetanii kan girgiddaa sadaffaa hojjetanii kan girgiddaa arfaffaa hojjetanii bifa kanaan walitti hidhaatanii kaa'uu dandeessanii jechaadha. Kanaaf haalli kaaree kana fakkaata. Ijaarsa manaa keessatti wantoonni tokko immoo kan meetiraan bitamutu jira. Fakkeenyaaf feerroo yoo fudhanne feerroo meetiraan bitama wanti inni daayimenshinii yookaan immoo dheerina gara lama walitti hidhaanu hin jiru waan ta'eef dheerinni feerroo kanaa hangana jennee bituu dandeenya. Isa feerrootii fi isa shakilaa yookaan immoo korniisii walitti finnee hojjechuu hin qabnu. Kaaree jechuun kana fakkaata akkaataa kanatti itti fayyadamuu dandeessanii jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa haala kanaan waa'ee kaaree jechuun maali jettanii namoonni hedduun kan gaafataa turtaniif kaaree mana tokko akkanatti beekuu qabdanii. Fakkeenyaaf yeroo biraatiif ogeessa ijaarsa manaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadha keessummaa taasifadheetiin jechaadha. Mana tokko yoo fudhatte yookaan immoo inni kun mana luukii 50 ijaarrachuu barbaada. Inni kun ammoo mana luukii 40, 60, 70, 80 fedhiin keessan garagara waan ta'eef kan nama tokko kaafnee irratti haasa'uun gaarii waan hin taaneef kanaaf akkaataa mana keessanii akkana laaltaniitiin hojjisiifachuu dandeettanii akkanaan bitattanii akkanaan galfachuu dandeettanii. Inni kun ammoo akkaataa mana keessaniitiin gaafachuu barbaadan karaa biraatiin gaafattanii argachuu dandeettanii karaa keessaatiinis gaafattanii isiniif himuu ni danda'a. Amma immoo hunda keessan fedhii hunda keessanii guutuu dhabuu danda'a. Hamma kana information hanga kanaa argattan kan kanarraa fe baay'iftanii argachuu dandeettanii hedduun keessan ni beektan jedhee yaada. Irra caalaa wanti beekamu meetiraa fi meetiraan beekama jechaadha. Kaareen kun waa'ee ijaarsa manaa yookaan ammoo wanta daayimenshinii lama qaba qofa irratti beekama waan ta'eef hedduun keessan beekuu dhabuu dandeessanii. Kanaaf hordoftoota keenya yeroo biraa keessummaa tokko qabadhee ogeessa ijaarsa manaa danda'u qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkamitti bolokkeetti mana fakkeenya luukii 50 fudhanne mana luukii 50 bolokkeetti hagam nu gaafata, feerroo hagam nu gaafata, ashawaa hagam nu gaafata, simmiintoo hagam nu gaafata kan jedhu haaluma salphaan deebii isaa isin biraan ga'a jechaadha. Isa waliin kallattiin teennee mari'annee isin biraan ni geenna. Yeroo san isin beeksisa waan ta'eef waan gaafachuu qabdan kamuyyuu gaafadha. Haa ta'u ta'ammoo yeroo kana keessatti dhimma vaayirasii koronaatiin wal qabate suuqa kamuu irrattuyyuu haala barbaadameen information isaa guutuu isaa argachuun waan rakkisuuf haala nu mijaa'een isin biraan ni geenna. Wanta hafeef ammoo nu hofolchaa isiniin jedha. Egaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee gabaabduu hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana waan ta'eef warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii keenya dhuftan koottaati subscribe godhaa. Odeeffannoon yeroo hundaa gadhiifnu akka isin bira gahuudhaaf subscribe godhaati kallattii mana isin bira gahaa irraa fayyadamtanii hiriyoota keessan biraanis gahuuf share godhaati like godhaati nu jajjabeessaa. Waan kamuun wal bira jirra wal cinaa dhaabanna. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu.